dhuftee si geessaa dhiifama jedhanii waajjira poolisiidhaan ni jechuudha. Eessatti hidhamtee poolisoota federaalaa moo naannooti moo warra akkamiisa akka ta'an? Poolisii magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Nifaasin Kilaaftoo kan jedhamu labuu muuziqaa safar jedhamee kan beekamudha bakki itti na hidhan. Kumaandariin tokko na arrabsee afaan Amaaraatiin afaan kee bananii callisee achi sindaayu jedhee boorsaa koos na harkaa butee sana booda na teessisanii waardiyoota nama 3 biratti godhan anuma qofa biratti hidhamaa biraanillee akka walitti dabalamu gooni qofaana kaanii qofaama biiroo isaanii fuulduratti seensuma bakka namoonni yeroo dhufan ta'an jiru achi na bulchan firaashii wayii natti kennanii nambulee namas akkasumatti kophaa na baasan hidhamaa kamirraayyuu sana booda gaafa gaafiin itti baay'atu nuti dhimma irraa hin qabnu Oromiyaatu barbaada Oromiyaan amma dhufee fudhata jedhan naannoo sa'aatii 8 natti fakkaata kana jidduu poolisiin magaalaa Bishooftuu dhufee achi dabarsanii isaanitti na laatanii poolisiin magaalaa Bishooftuu kaasina harkatti na kaa'ee gubbaarratti paatrooliidhaan na fidee magaalaa Bishooftuu qajeelcha poolisii ana takkaffaa natti fakkaata achi na kaa'anii. Maal sitti maniitu si gadhiisanii amma sadarkaa maalirra akka jirtu nu kaasi? Guyyaa 3 fi kananas Bishooftuu bulee jimaataa sanbataa gaaga dilbataatti hanga amma sa'aatii ba'uu kanatti manuma hidhaa keessan ture. Sababii maaliif kanas keessa ture kan jedhu sammuu koof deebii maaliin laadda isa jedhuun gaafadhe gaafiin hin deebisinii amma ba'uu barbaadda yoo ta'e wabii waammachuu dandeessaa jedhan maal balleesse wabii waammadheennaan gaafiin deebisaa hartaa turuu barbaaddaa wabii waraqaa eenyummaa nama qabu waammadhu wantoota qulqulleeffachuu qabnu qulqulleeffanneerraa amma ba'uu dandeessa jennee murteessinee mana hidhaa keessa teessee fayyaddu wabii waammadhu jedhanii haati qo'achi turte waraqaa eenyummaa ishee kooppii godhuun mallatteessitee na fuutee baatii jechuudha. Himanni tokko hin jiru gaafii koof deebiin laatanis tokko hin jiru sababa itti hidhanis maaliif agamma kana mana murtiin mana hidhaa keessa na tursiisanis natti himne jechuudha. Yaada nuu kenniteef ulfaadhuun siin jedha baga hidhaa baatee ati. Galatoomaa yoo ulfaadhaa isin sagalee naa ta'uu keessaniif. Torban kanarra humni waraanaa Eertiraa daangaa Tigraay seenuun humnoota Tigraay irratti waraana bananii akka turan dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa himan. Ministeerri Kominikeeshinii mootummaa federaalaa Dr. Laggasaa Tulluu immoo humni waraanaa aleellaa akkasiin raawwatu odeeffannoo kanas hin qabnu jedhan. Zalaalam Taaddasaa. Sanbataa fi dilbata darbe jechuun caamsa 20 fi 21 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti humnootni waraanaa Eertiraa naannoo Shiraarotti humnoota TPLF irratti haleellaa bananii akka ture dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti har'a gara galgalaa barreessaniiru. Obbo Geetaachoon haleellaa kana guyyaa 4 dura jechuun caamsa 16 bara 2004 humni waraanaa Eertiraa kutaa waraanaa 57ffaa fi 21ffaan daangaa Tigraay seenuun haleellaa banuu isaanii ibsuun humnootni Tigraay naannaa Adiwaalaatti haleellaa raawwatame ofirraa qolataniiru jedhan. Kana malees humnootni Tigraay deebisanii haleeluun humnoota Eertiraa barbadeessaniiru jechuun ibsaniiru obbo Geetaachoon. Obbo Geetaachoon loltoota Eertiraa lakkoofsaan ibsuun hedduun isaanii ajjeefamuu fi madaa'uu hubachiisaniiru. Akkasumas loltootni isaanii meeshaa waraanaa baay'ee loltoota Eertiraa irraati akka booji'an dubbataniiru. Humnootni Eertiraa naannicha gara wal dhabdee addaan hin cinneetti gaggeessaa jiru jechuun himani. Hawaasni addunyaas mootummaa Eertiraa irratti dhiibbaa akka godhuuf ergaa dabarsaniiru. Maqaan isaanii akka hin dhaamne kan gaafatanii fi waa'ee waraana kana BBC'tti kan dubbatan humna Tigraayitti dhiyoo ta'an tokko guyyoota 3 darban keessa waraanni Eertiraa naannoo sanatti haleellaa gaggeessuu isaa mirkaneessaniiru. Madda odeeffannoo keenyaa kun humnoonni Eertiraa birgeedii 2tiin durfaman haleellaa raawwataniiru jedhan. Dabalataan loltootni Eertiraa hedduun ajjeefamanii kaan booji'amuun humnootni Eertiraa kaan immoo duubatti deebi'aniiru jechuun BBC'tti himaniiru. Gama mootummaa Eertiraatiin waa'ee waraana kana ilaalchisee wanti himamee hin jiru. Dubbi himaan mootummaa federaalaa Dr. Laggasaa Tulluu garuu odeeffannoo waraanaa kana hin qabu garuu humnootni waraanaa Eertiraa
haleellaa akka akkanaa hin raawwatanii jedhan. Itoophiyaa ድንበርን ተሻግሮ odeeffannichaan argineen garuu humnoonni Eertiraa kana gochuu hin danda'an. Sobanii dursanii ofii isaanii qocoluu kaasuudhaan mootummaan Eertiraa kana godhee mootummaan federaalaa kana godhee jechuudhaaf ta'uu danda'a. Kanarra kan darbe dhimmi itti waraana baname hin jiraatu. Dursanii warri TPLF waraanaaf qophaa'aa waan turaniif dursanii haleellaa gaggeessanii deebii kennan irratti ta'uu mala. Isa adda baasnee kan beeksisnu ta'a. Dubbiin Geetaachoo jedhame piroopaagandaadha. Karaa Eertiraa waraanni baname tilmaama jedhu hin qabu. Daangaa Itoophiyaa seenuun bakki loltoonni Eertiraa qabatan hin jiru. Garuu daangaarratti bakkeewwan komeerratti ka'an jiru. Xiyyeeffannoo hawaasa idil-addunyaa argachuudhaaf jecha waan godhatan ta'uu mala. Kunis kan yeroo waraana Itiyoo Eertiraa turedha. Kanaan duras bakkeewwan sarara ibsaa fi Itiyoo Telekoom suphuudhaaf namoota deeman isaantu ogeessota ajjeese. Uummata Tigraay gowwoomsuudhaaf yoo ta'e malee qaamni daandii cufe hin jiru. Waa'ee marii ministeera muummee Abiyyii fi TPLF dhoksaan Naayijeeriyaatti mari'atanii kan jedhu sobadha. Anufi koo waliinan ture. Obasanjoo wajjiniinis waliin argine. Obasanjoom ጋር አልተገናኙም እሳቸው። amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Eertiraatti hordoftoonni amantaa warra wangeelaa 17 ol hidhamuu isaanii maddeen BBC'tti himan. Namoonni to'ataman jedhaman kun mana hidhaa magaalaa Asmaraa irraa fagaatee argamutti geeffaman. Manni hidhaa kunis kanaan duras bakka namoonni sababii amantaa isaaniitiif to'atamanitti hidhamanii jedhameera. Manni murtii yakka Masrii kaadhimamaa pireezidaantii duraanii ganna 15f mana hidhaa akka turan ajaje. Maanguddoon ganna 70 dhukkubsataa jiran Abdul Moyem Abu Foto hooggantoota Muslim Brotherhood wajjiniin murtoo balleessaan itti muramee ture. Mootummaan Sudaan labsii yeroo muddamaa ji'oota 6 darbeef yeroo fonqolcha mootummaatti labsamee ture kaase. Kaawunsiliin nageenyaa fi ittisa biyyattii akka ibsetti murtoon kun marii jeneraal waraanaa Abdul Fattah al-Burhaan dursaniin murtaa'ee jedhameera. Naayijeeriyaan ji'a kana keessa bulchiinsota biyyattii 4 keessatti namoonni 4 maariyyee jaldeessaatiin qabamuu beeksifte. Walumaa galatti namoonni 21 bara kana keessa dhibichaan qabamanii kan jiran yoo ta'u namni tokko sababii dhibee kanaan du'eera jedhameera. Magaalaa guddoo biyyattii Abuujaa dabalatee bulchiinsota 9 keessatti dhibeen kun mul'ateera. Gara qabiyyee sattaanuutti hance'amu. Dhiyeenya naannoo Amaaraa keessatti duula olaantummaa seeraa kabachiisuu mootummaan gaggeessaa jira jedhuun namoonni kumaataman lakkaaman hidhamanii lubbuun namootaas darbeera. Jiraattonni komii mootummaan faannoo hiikkachiisuuf gochaa jiru komatu. Kaan ammoo namoota mootummaa morman karaatti dhabamsiisuudhaaf yaalamuu jedhu. Zalaalam Taaddasaa gabaasa dabalataa qaba. Waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Amaaraa ibsa guyyoota dura baasee turen namootni 4,500 ol ta'an to'annoo jala ooluu gabaaseera. Duula kana keessa miseensotni isaanii to'atamuu dhaabbileen siyaasaa akka sosochii biyyaalessa Amaaraa ABN, Innaatii fi Baaldiraas Dimokiraasii dhugaaf beeksisaniiru. Haa ta'u malee opereeshiniin gaggeeffamaa jiru seera kabachiisuu moo warreen mootummaa morman ofirraa ari'uudhaa kan jedhu dubbii ijoo ta'eera. Waa'illi keenya kutaa Amaariffaa Fireewoot Kaasaa jiraattota dubbisteetti. Nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin dhahamne kan gaafatan jiraataan magaalaa Mooxaa tokko torbee darbee magaalattii keessatti ajjeefamuu namootaaf wanti sababa ta'e mootummaan faannoo ari'achuuf yaaluu isaatii jedhu. Magaalichatti dargaggoonni hidhaman uummatarraa rakkoon geessisan hin jiru. Gocha seeraan alaa irrattis hin hirmaanne. Nageenya naannichaa eegsisuun dargaggoota kaanis amala qabsiisuun gahee qabu ture. Akkasumas duula weerara TPLF irrattis qooda qabu ture. Tarkaanfiin mootummaa fudhataa jiru dargaggoota naamusa gaarii qaban biratti. Ijoollee jalqabee hanga namoota gurguddaatti kan baratees ta'e hin baratiin bahuun dargaggoota kanneen deeggaraa jiru. Sagalee mootummaa qofti waan dhaga'amuuf malee ijoolleen kun maal balleessan hin tuqiinaa jechaa jiru. Mootummaanis hojii al-idilee isaan hojjetanis ta'e balleessaan karaan itti ibsuu danda'u hin jiru. Uummanni waan kaasu jira. Sanadni mootummaa federaalaarraa ba'ee akka jiru dubbatu. Dhugaan ta'uusaa fuulduratti kan ilaalamu ta'ee garuu naannoo Amaaraa keessa hidhatanii kan socho'an hidhannoo hiikkachiisuudha. Maqaa ijaarsa seeraan alaan uummata Amaaraa hidhatee jiru hiikkachiisuudha. Kaayyoon isaa jechuun hiikkaan siyaasatti kennameera. Yakkamtoota qabuuf yaalaa jira jechuun miidiyaa irratti himaa jiru. Uummanni ammoo ijoolleen kun yoo yakka hojjetan nutu dabarsee kenna. Amma garuu yakka hojjetan nuuf mirkaneessuu waan hin dandeenye irratti ijoollee keenya nu jalaa hin ari'inaa jechaa jiru. Dursanii miseensota faannoo hidhaman akka gadhiifaman gaafachuuf mormii gaggeeffamen wal qabate yoo xiqqaate namootni 6 ajjeefamanii 13 ammoo madaaniiru.
Jiraatan magaalaa Waldiyaa kan biraan mootummaan faannoo ari'achaa jira yaada jedhu faannoo leenjisanii eebbisanii adda waraanaatti ergan waliin yoo wal bira qabamu yaada wal faallessuudha jedhu. Mootummaan faannoo ari'achaa hin jiru. Keessa isaa qaamni gurmaa'e biraan waan jiru natti fakkaata. Ifatti leenji'anii eebbifamaa jiru. Bulchaatti mootummaan faannoo ari'achaa jira yaadni jedhu sirrii natti hin fakkaatu. Naannoos ta'e mootummaa federaalaa irraa kan amantii dhabee fi faannoo irraa gargar ba'eeraa gareen jedhu jira. Gareen kun humna addaas raayyaa ittisaas hin amanu. Mootummaafis ajajamoo miti. Warri eebbifaman gara adda waraanaa deemaniiru. Waldiyaa keessa hin jiran. Jiraatan magaalattii kan biroon daandii cufuun konkolaataa reebuu fi gara buufata poolisii imaluun hooggantoota faannoo hidhamaniiru jedhan hiiksuuf yaaliin godhamaa akka ture dubbataniiru. Akkaataa jiraatan kun jedhanitti sirna mootummaa jala hin gallu meeshaa waraanaa keenyas hin galmeessifnu jechuun kanneen kophaatti leenji'an jiru. Waldaa dhalattoota Amaaraa Ameerikaa jiranii keessatti daayirektara advokeesii kan ta'an obbo Honee Mandefroo Finfinneettis ta'e mootummaa naannoon duulli godhamaa jiru sochii bulchiinsa Abiy warra mormu dhabamsiisuufi jedhan. Naannoo Amaaraa keessatti humnoota bulchiinsa ministeera muummee Abiy morman kamiyyuu hojii balleessuuf akka ta'etti ilaalla. Hidhamtoonni iddoowwan garaa garaatti dhufan caasaan mootummaa mataan isaa namoota TPLF'n loluu keessatti qooda qaban kan akka Jeneraal Tafarraa Maammoo fi ittaanaasaa barsiisota yuunivarsiitii aangawoota aanaalee hoogganoota ABN rogeeyyii miidiyaa hawaasaa fi qeeqxoota miidiyaa hunda hidhaa jiru. Namoota kana wanti wal fakkeessu mootummaan uummata Amaaraa haleellaarra ittisuu dadhabuu kan morman waliigaltee mootummaan TPLF waliin eegalee keessatti Amaaraa moggaatti foo'ee eegaluu kanneen mormanii fi sirni dimokiraasii gad deemuu lammiilee kaasanidha. Walumaa galatti lammiilee komii hawaasni Amaaraa kaasuunatti himmeessuu malu jedhan hidhan jennee amanna. Amma duula mootummaan naannoo Amaaraa keessatti gaggeessaa jiru ilaalchisee ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu mootummaan warra nageenya naannichaa jeequuf socho'aniif obsa hin qabu jedhaniiru. Ministeerri Ajaalaa Raashiyaa Sergey Lavrov pirezidaantiin biyyattii Vladimir Putin dhukkubsataniiru jedhamuun dharaa jedhan. Gabaasaaleen mirkanaa'an maanguddoon bara kana waggaa 70ffaa isaanii qabatan Vladimir Putin fayyaan isaanii jeeqamee tarii kaansariin dhukkubsachaa jiru jedhameera. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaadhaa kanumaan goolabna Zalaalam Taaddasaa isiniif qopheesseera hirphaa gammachuu isiniif dhiyeesseen jira. Boruu sagantaa wal fakkaatuun walitti deebinaa iddoo nagaa nu bulaa.